Yoo harka fuudhee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabuu isiniin jennaa odeeffannoowwan guyyaadhaan dhaqqaban qabannee isiniif dhiyaannee jira. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Ogeeyyiin fayyaa Itoophiyaa gaafii fooyya'insa mindaa fi faayidaawwan garaagaraa kaafatan hidhamaa jiraachuu ragaalee kutaalee garaagaraa biyyattii irraa argame ni mul'isa. Oromiyaa dabalatee naannolee biyyattii garaagaraa keessatti sochii ogeeyyii fayyaa qindeessitan jedhamuun haakimoonni hidhamaa jiru. Pireezidaantii Waaldaa Ogeeyyii Fayyaa Itoophiyaa Dr. Yoonaataan Daanyaachoo hidhamuu isaanii kan himan maddeen ogeeyyiin fayyaa sochii kana qindeessaa jiru jedhaman shakkamanii hidhamaa jiru jedhame. Godina Arsii Lixaa Aanaa Siraaroo buufata fayyaa Roobii irraa haakimoonni lama kan maqaan isaanii Badhaasoo Aliyyii fi Mahammad Araarsoo jedhaman hidhamuu maddeen himanii jiru. Godina Jimmaa Hospitaala Waliigalaa Aggaaroo irraa ogeeyyiin fayyaa hidhamanis boodar gadi dhiifamanii jiru jedhan. Jimaata darbe caamsaa 9 bara 2025 faarmaasistonni Gabruu Malkaa jedhamuun magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Addis Katamaa buufata fayyaa Aanaa 9 irraa osoo bahaa jiru qabamanii buufata poolisii Araantaan jedhamutti hidhamuu maddeen himanii jiru. Mootummaan rakkoo ogeeyyii fayyaa furuuf tarkaanfii fudhataa jiru kan hin mul'anne yoo ta'u, ogeeyyiin fayyaa immoo gaafii isaaniitiif deebii yoo hin arganne guutuu biyyattii keessatti akka hojii dhaaban ibsanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa Jibuutii jiran haala hammaataa keessa jiraachuu himan. Erga guyyaan mootummaan Jibuutii kennee xumuramee booda karaa manaayyuu gadi bahanii ala oolan ulfaataa ta'uu baqattoonni Jibuutii jiran himanii jiru. Poolisiin lammiilee Itoophiyaa karaa irratti yoo arge jumlaan qabee mana hidhaa keessa jiraachuu dubbatanii jiru. Hawaasni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiran dhalattoota Oromoo Jibuutii keessatti haala hammaataa keessa jiraniif tumsa barbaachisaa akka nuuf gootan jechuudhaan baqattoonni Jibuutii jiran dubbatanii jiru. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa ibsa qeerroon bilisummaa Oromoo baasetu jira. Ibsa qeerroon bilisummaa Oromoo baasesan keessaa kan isiniif dhiheessinu ta'a. Guutuu isaa Abaawoboo kan jedhu peejii irra dhaxxanii dubbisuu ni dandeessanii. Ammaaf garuu keessaa kan isinii dubbisnu ta'a. Ibsichi akkana jedha. Qeerroo bilisummaa Oromoo mootummaan uummataaf hin yaadne dhumni isaa dhaabamudha jedha. Qeerroon bilisummaa Oromoo sochii warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa bifa ijaaramee fi qindoomina qabuun eebila bara 2011 irraa eegaluun sochii guddaan taasifamaa hanga bara 2014tti irraa jalaan injifannoo guddaa galmeessaa as gahee jira. Bara 2014 irraa kaasee ganna 5 itti fufiinsaan uummata keenya hiriirsuun falmine falmisiisa. Bara 2018 diina keenya kan ta'e sirna TPLF xumura itti godhuun keenya ni yaadatama. Haa ta'u malee hanqinootaa fi laaffattoota dhaabbata siyaasaa Oromoo bira tureen injifannoon dhiigaa fi lafee uummata Oromootiin argame butamee harka boddeessitootaa seenee ture. Qabsoo hadhooftuu uummata keenya waliin ta'an wareegama qaalii baasuun falma bilisummaa fi walabummaa biyya keenya Oromiyaa gaggeessaa tureen injifannoo dachaa galmeessuun diina keenya kufaatii isaa xumura irraan gahuun ifaadha. Haaluma kana sababeeffachuun sochiin ogeeyyiin fayyaa gaafii mirgaa gaafachaa jiran kana ilaalchisuun qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa gabaabaa armaan gadii kana baasuun deeggarsa isaaniif qabnu ibsuu barbaanna jedhan. Ogeeyyiin fayyaas ta'e barsiisonni guutuu Itoophiyaa keessa jirtan osoo kutaan sabaan amantiinii fi muummee barnoota keessaniin wal hin qoodin diddaa eegaltan kana jabeessitanii akka itti fuftan irra deebiin isin yaadachiifna. Gaafiin keessan gaafii siyaasaa osoo hin taane gaafii mirga lubbuun jiraachuu fi jiraachuu dhabuu ta'uu isaa uummanni biyyattii hundi hubatee akka isin cinaa dhaabbatu qooda nurraa eegamu kamuu ni goona. Gaafii ogeessi fayyaa barsiisaa akkasumas hojjettoonni mootummaa sektoroota adda addaa gaafatan qajeelatti deebisuu dhiisanii doorsisaaf yaaluun abidda qabatee bobaa irratti naqu jechuudha. Bilisiginnaan abiddaan sochii kana doorsisanii dhaabuu hin dandeessu. Kanaafuu hojjettoonni mootummaa sektara garaagaraa keessa jirtan gaafiin ogeessonni fayyaa gaafataa jiran kun gaafii hunda keessanii ta'uu hubatanii diddaa ogeeyyiin fayyaa eegalan kanatti akka dabalamtan waamicha isiniif taasifna. Walumaa galatti warraaqsi uummata bal'aa sirna kamiyyuu buqqisuu akka danda'u hubanne akkuma sirna TPLF waggoota 27
dhiiga nu xuuxaa turte ofirraa buqqifne sana sirna biltsiginnaa irree tokkoon kaane akka ofirraa buqqifnu uummata Oromoof hundaaf irra deebinee waamicha keenya ni taasifna. Mootummaan ofittoo akkasii kan uummataan hin ijaaramne, uummataaf hin jiraanne, uummataaf hin yaanne dhumni isaa dhabamu akka ta'e ifa galaadha jechuudhaan qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa isaanii xumuru. Faannoo 4 kiiloo jiru kan nama hin beeknetu aarsaa isa Oromoon hin beekne isin quban qabne kaffalaaru meeqatu jira jechuudha. Kanaaf jarri kara nagaa biyya sana keessa teessee qabsaa'uu barbaadu. Waraana ofiitiin emerjensii maabsachuu dadhabdee rakkoon isiin barbaaddu Oromoo boqochiisuu yoo taate. Itoophiyaadhaan abbaan fedhe galman ga'uuniin Itoophiyaa kana ijaaruuf abbaan fedhe federaalizimii fiduu hin danda'u biyya sana keessatti. Abbaan fedhe. Kuni wanni inni ijaaramuu hin dandeenyeef ilmaan hiyyeessaatu affeelamaara. Ilmaan miskiinaa ajjeesaa ati Itoophiyaan ati ijaartu hin jiru. Namni mukara nagaa qabsooftanus. Ilmaan miskiinaa hiyyeessa haadha hiyyeessaa ajjeesaa beelattan bisaa yatiima godhaa biyya ati nagaa fiddu tokko hin jirtu. Kanaafi warri gara nagaa qabsaa'us akkuma jaratti ollaa keenyarraa uummata kaabaa kan akkas jararraa waa baran. Mee riphee lolaatiif waan sinii kaasaati. Uummanni kaabaa kun gaafa impaayiratti mootummaa biyyattiitiin wal lolan riphee lolaa ofii qabataniiti guyyaa halkan riphee lolaa ofiitii wajjiniin lolaati guyyaa mootummaa federaalaatti wajjiniin nagaa labsu nagaa barbaanna jedhu. Garuu waraana jalaatiin kontaatti emergency waliin dalagu. Yoo barbaadan halkan bira bulu waraana jaraa bira. Rasaasa geessaa fi nyaata geessaa fi nuti nyaata geessinee fi akka waraanni bilisummaa Oromoo aarsaa kaffalu akka waraana Oromoo diigamu dalannaa jiran Oromoodha mitiire nuti Oromoodha erga Oromoo taane waaqa keessaa nu uume jaallanne otoo hin taane giddii keessaa uumamne jechuudha. Kanaaf akka mormii nu qabnu akka keessaa baanu hin qabnu nuti sabni keenya lubbuun jiraatu abbaan barbaade Itoophiyaa fedhe ijaarrachuu danda'a gaafa nama taane. Hanga nama taanutti immoo nun barbaachiftuutu waa'een Itoophiyaa kara nagaa qabsaa'an nun barbaachiftu. Wanni kun wanta kaleessa Jawaar lallabaa ture sanaa miti. Sanaan achitti jaarraan sun kolbaan irraa cabeera. Jaarraan sun wanni deebi'u hin jiru beektu goolabameera sun. Akkuma inni nuu jedhe goolabameera qabsoon Oromoo jedhe mitiire. Jarana qabsoon Oromoo akka kaleessa Jawaar dalagaa ture sanatti oppidiyoon hadha aangoorra jiran kun wajjiniin sisteema hatanii dalagaa turan sun ni jirtu ammas hin deebitu fuulduratti biyyaadinaa kana lapheen baatina yoo du'a taates waanni nu ajjeesuun ala namni tolchee nu ajjeesaatti ibiddaan nu gubaatti waanni nu ibiddaan nama gubu abbo lubbuun tokko gubuu hin irraa jata hin nawwa matsaafa qulqulluunis quraana rabbii amantaa islaamaatiinis hin nawwamti jechuudha nama lubbuu qabu ajjeesanii gubuunu Kucaaci lafarra yaatu lugubuunu dhorkaa turte. Amantaa kamiyyuu keessa hin eeyyamamtu. Nuti nama safuu qabu du'aa namaa tidhiisi. Beellada du'ee baala kutee irra buusee darbutu hadha fokkuusaa namni addunyaan arguu dadhabde jechuudha. Sababa nu gargar facaanee sochoonuuf, sababa hayyoonni Oromoo faffaca'anii deemanuuf. Sababa jarri distii garagaraa keessa jiraatan gamaaf gamana taanii boombii walitti darbanuuf. Rakkoon isa kana wanni an beekuma qabaadheef hayyoota qeeqaan jiru garuu immoo dhiiga Oromoo irra dhaabbadhi dhiiga Oromootiin taphachuu jiruun naan ta'in abboo hin taphadhuuni. Dhiiga Oromootiin harka dhiqachaa biddeena gaarii nyaachaa wanni naa taatu tokko hin jirtu naan ta'in boruu naan ta'in yoo barbaade abboo isa hadhaatii jiruu hadhan irraa deemuuf. Wanni kun siyaasa jala dhokannee saba keenyatti taphachaa karaa nagaa jedhamtu obboleewwan koo ilmaan Oromoo qaqqaaliin ani wallaalaan kun yoon balleessee waan tokko dubbadhu akkaataa yoon dogongora wayii isinitti natti mufattanillee na deebisuu danda'uu qabdanii ormi naammanni qubanatti qabu isin na tumtanii yoo na adabdan rakkoo tokko hin jirtu jechuudha. Nuti Oromoo keessa warri kara nagaa qabsaa'u kun maaliif ijji jaraa maaliif dhiiga rooba gaafa waa'ee waraanaa dubbatamu jaran yoo dhugaa haasawu
Ma amararraan arginu. Kotte duudaa kanarraa waan arginu. Waan hubannu masaanuu keenyarraa waa hubachuu dadhabne. Warra kaleessa miila nukuterraa waa hubachuu dadhabne. Rakkoon qabsoo dirree challenge goona beektu. Ka dirree mooraa Oromoo challenge goona yeroo hunda rakkoon keenya hayyoota walitti fida. Hayyoo inni Itoophiyaa jedhamtu kan nurratti utubaarus lafee Oromootiin ijaaramte, lafee Oromootiin talagamte, Oromoon yoo keessan jirre Itoophiyaan hin jiru ka jedhan sun hawaasa miskiinaan taphachuu, hawaasa miskiinaan garuu lafee keenyaan ijaarratan. Maal nu caalanii barumsa nu saba keenya caalaniiti. Sisteema Oromoo waan hataniif sisteema saba miskiina kanaa miskiinummaa isaati. Haati madabii irraa buuteeti madabii ofirra kaa'uu siirraani sisteema si'atanii jechuudha. Sisteema jaraa abbo hayyuun jaraa hanga haadhoon Oromoo asabduun asabdu abbo. Kanaa wajjiniin nuti nagaan nu barbaannu sakam. Nagaan nu fiduu jarri dandeessu sakam. Jara kanaa wajjiniin. Nuti lubbuun jiraachuudha. Biyya keewwata 39 fayyadamuu yuudhiisa jaran. Mee lubbuu maana jiraannu? Mee Oromoon naqee nama haa tuqu daangaa isaa darbee lubbuunuu jiraachuu dadhabee bara. Mee bakka kana keessa isa kamtu nagaadhaan sinii oo'a? Isa kamtu si jiraachisa? Nama ija keessa yoonni silaaluu dide rukuti siin jedhu yoonni immoo ol jedhee ija keessa silaalee adda isaa facaasi nama siin jedhaaro. Saba siin jedhaaro. Mee isa kam nagaa wajjiniin jiraattu? Ani ani dhugaa rabbi guyyaa jarri yequumi siriinyaa isa jedhan afaan jaraa kanan beeku. Yequumi siriinyaa kana qofan beeka beektu. Afaan jaraatiin mana dhaabbataatti jarri hidhamteeyyuu ofii namni ammaama galchee ammaama gabbaasu kan akka barbaade Oromiyaa keessa gola Oromiyaa keessa deemtee zoonii lama keessa deemtee haasa'uu hin dandeenye. Rakkoo ofii ibsachuu hin dandeenye. Mee hanguma wayyaanee kaleessaayyuu naannoma sii keessatti dhalatte keessa Dr. Mararaa Guddinaa amma naannoma keessatti dhalate keessa tuulamuma kana keessa socho'uu hin danda'a. Hin danda'u. An kanaan isin bulchuun nu faara jedhee himachuu hin danda'a. Hin danda'u. Soba. Isaayyuu waan namummaa isaa dhowwanii jiraachuu dhorkanii dadhabee humna isaatii ol taanaanii callumedhee isiidhuma lallaba taa'e. Kanan nu balleessaara beektu. Kanan nu balleessaara. Nuu tabeera, nuu cabeera, nuu du'eera, nuu miidhameera. Garuu dhaloota waa barateef, dhaloota waa hubateef inni hin barannee miti beektu. Dhaloota sammuudhaan bilchinaan inni abbaa ta'ee akeeka itti kennee bira algaa siree isaa qabatee bira ciisee ajajuu danda'u. Godhuu wallaalanii anatu beeka. Anatu beekaan immoo Oromoo eessaan hungo. Kunoo akkuma kana wal rukutaa goodarree wal godhaa deemna jechuudha. Waan biraan jiru. Atis isa karaa nagaa qabsaa'u dubbattu. Anis isa meeshaa baatuun dubbadhu. Inni meeshaa baatu jaallateeti miti. Mana taa'uun nan du'a, gadi ba'uun nan du'a. Duuti koosa falmataa duwwayya jedheeti filate. Du'a kana jechuudha. Mana teessuu sinuma duuta. Gadi baatu sinuma duuta. Ol galtee haadha kee biraati ashabbaarii jedhamtee gaafa farrajamtu. Jarri kun bira jirtu. Otuu jarri kun bira jirtu farrajamte miti. Jaran. Dhalli Oromoo kun otuu bira jiru haatee Oromoo farrajamte. Kara nagaa qabsaa'u. Baqqalaa jaala nagaa labe. Mararaa jaala namni nagaa labe jira. Moo biyya kanatu sirna kanatu iyyuu nagaa isiniin barbaada. Isinii wajjiniin nagaan barbaada. Nuuni sobina abbo dhiisa. Jarma sanaanu warruma sanaani quba qabaadhaa. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoo guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaannee kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraabiin godhee sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan hojiin turtaniif galatoomaa ulfaadha.